Harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show ashamaa akka mooltan nagaan keenya kan jaalalaaf oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti guutuunsaa cambalaqiree isin qaqqabu. Magaalaa Dambidalloo keessa turan dirree kubbaatti ijoolleen kubbaa taphatti. Gurbaan kubbaa eegu Kulee jedhama. Gurbaan gulutuma goolii eeguu gooliin itti galaa gareen isaa wajjin taphatan kun baay'ee aaran. Duraan gurbaan cimaa ture booddana keessa tuma jedhu qublamee eegalee jira. Ijoolleen aartee dhuftee maali yaabbee ati kubbaa miti araqee qabuutti kaatee jedhanitti dheekkaman. Akkamittiin akka goota maal ammati si wajjin ati baxxaaniyaa osatti darbatanii iyyuu qabduutti jedhanii gurbaasa goolii eegutti ijoolleen maraatte magaalaa Dambidalloo keessatti duwwaa afurii ijoollee duwwaa afurii wallaaltanii. Innaan asii gurbattiin akkasuma maal jettanii jetteen ati kubbaa mitiitii baxxaaniyaa iyyuu qabduutti jedhan. Ijaara keessanitti isa si nama kuran taatanii qabuu dadhabbiin qophaa koo kan qabu barbaaddu jetteen. Kurnan keessan jala utaalee isa dhufe qophaa qabaa jetteen gurbaadha. Amaaneetu nu erge qoosaa kana. Fort McMurray amaane hedduu galatoomii qoosaa torban darbees. Boontuu Oromoos qoosaa nu ergite magaalaa Kaalgaarii irraa argannee jirra torban qabannee dhiyaanna. Hedduun keessan nu barreessaa nutti gammadaa jirtu. Qophiin Qaanqee Show hedduun keessan namooti 99.9 itti gammadanii nu barreessaa baay'ee isin galateeffanna hedduu isin galateeffanna. Qoosaa qabdan waan uummati beekuu qabu waan dhokataa jiru hundumaa uummatatti kan beeksisuun nurra jiraatu hojiin keenya beeksisuudha. Qeeqoo yookaan hojiin keenya uummatatti finnee uummati immoo achirratti murteeffata. Kanaaf waan jiraate hundumaa nutti ergaa irratti wajjin babbareechinee garuma keessan finna. Hamma dandeenyetti isin gammachiisuu yaalla. Hojiin keenyas isin gammachiisuudha. Warrooti namoonni tokko jirtu kan nutti hin gammanne dhiifamanuu godhaa. Isin dallansiisuufis as hin jirru. Isin gammachiifne jennee garuu akkaataan isin gammachiisnu waan wallaalle isin dallansiisuu yaalla. Yeroo biraatti immoo tarii isin gammachiifne waan ta'eef badaas nutti hin mufatinaas nutti hin gaddina. Warreen dhaaba achitti nu fiduu asitti nu qabuu akka nama dhoqqee fuudhanitti hin gidaara maraganii immoo warri dhaaba adda addaatti nu maxxansuu barbaadanis hin argattan. Natti tolan baay'ee sababiin isaa inni kun gaafa akka jiru akka gidduu jiru bara Qaanqeen Show akkasiin gidduu jirti barti. Kanaaf kaayyoon keenya bilisummaa ilmaan Oromooti. Kaayyoon keenya fedhii Oromummaati. Tokkummaa Oromoo irratti yoomiyyuu hin dalanna. Warri gandattis amantiittis dhaabattis maxxansuuf yaaltan har'a miti boris miti iftaan miti bara baraan isiniif hin ta'u. Kan akkasumatti nan cufee bira darba. Akka dhuunfaa kootiitti akka Habtaamuu Lamuutti torban darbee feesbuukii irraa suuraa tokkotti na kofalsiiseennan ani suuraa sana jalatti waan barreeffame hin agarren ture. Suuraa kana sheeriin godhee namooti natti mufattan jirtu dhiifaman isin gaafachuu barbaada. Dammaqii lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee haala galanii. Dammaqii lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee haala galanii. Waa'ee Injiinar Girmaa Xuruunaa yookaan Basaastuu jedhamee torban arraa dubbadheen ture. Waa'ee sanarratti akkuma yommuu sana dubbadhe yaadan geeddaradhe tokko hin jiru. Girmaa Xuruunaa Basaastuu ta'uusaas Qaanqeen Show anis bira geenye dubbanneerra. Haa ta'u garuu achi as deebinee ergasii Girmaa Xuruunaa hariiroo inni namoota jedhamu yookaan dhaabaa wajjin qabu jedhamuu fi gama mataa keenyaan Qaanqeen Show yeroo baay'ee yaalleerra hamma tokko milkoofneerra waan bira geenye jira. Girmaan Xuruunaa adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'ee qeerroo wajjin walquunnamtii jedhamee biyya keessaa yookaan miidiyaa adda addaa irratti kan haasa'amaa jiru garee lamman irraa kan dubbisne hin qabna. Turtiin keessan wajjin muuziqaa ce'umsaa kanaan. Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaan fannina waltaane. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show. Girmaa Xuruunaa gara basaastummaa isaa kana adda bilisummaa Oromoo obbo Daawid Ibsaatiin geggeeffamu isaan keessaa murna qaba. Keessattiyyuu isaan keessaa namoota walquunnamu karaa obbo Daawidis ta'e yookaan namoota dhalootaan ganda isaa ta'an jedhamee ololli adda addaa oofamaa jira. Waa'ee kanaaf dhimmi isaa bakka ilaallatutti bilbilee haasofsiisuudhaaf carraaqeen jira. Namni haasofsiisee nama dhalootaanis ta'e akka gandummaatti dubbatamu keessaa Girmaa wajjin nama bakka tokkooti. Obbo Gaashuu Lammeessaan bilbilee haasofsiifadhe. Dadhabbii ifaatii baadhee baay'ee booddeen argadhe. Jaalla Gaashuu dubbiseera. Jaalla Gaashuutti bilbileera. Jaalla Gaashuu waa'ee Girmaa Xuruunaa maal jettu jedheen gaafadheen jira.
Kanoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo akkamitti ilaalas jedhee gaafadheera. Sana duwwaa miti. Walquunnamtiin keessan dhaabni wajjin akkamiin jedhan. Walquunnamtii dhaaba duwwaas immoo miti. Akka dhuunfaatti soo jedhee gaafadheera. Dhuguma adda bilisummaa Oromoo isin gidduu gandaan nama qooduun jiraa jedhee gaafadheera. Kana gara gaashuutti isin deebisa. Turtiin keessan ammas nu waliin. Kaasi malee seenee ol darbee diinni mana kee daale ajjeesii dibaduu diina biyya kee seene simannuu fudhannuu maaster pilaanii biyya lamaan taatu Oromiyaanii. Itti gaafatamaa birkiif beeksisii odeessii adda bilisummaa Oromoo obbo Gaashuu Lammeessaa gaaffiif deebii gabaabduu seenaa wajjin gochuuf iyyamuu keetti guddoon si galateeffadha. Egaa akkuma beekame yeroo ammaa haala miidiyaalee adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiru quba qabdu waa'ee injiinar Girmaa Xurunaa irratti ilaalchisee wal quunnamtii double agency karaa dhaabaa fi karaa mootummaa Itoophiyaatiif dalagamaa jira jedhan. Gama keessaniin adda bilisummaa Oromoo waa'ee injiinar Girmaa Xurunaa kana ammam quba qabdu obbo Gaashuu? Nuti akkuma tiyyatti Feesbuukii dhumaa fi marsaalee adda addaa irratti argine waan kana ishuu guddaa ta'etti deddeemaa jira. Adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa miseensa akkas jedhus hin qabu. Kan dhageenyu namni kun qeerroo bilisummaa Oromooti jedha. Qeerroo bilisummaa Oromoon immoo jaarmiyaa mataasaa danda'e waldaa dargaggootaa kan sochii dimokiraasii fi bilisummaa kan biyyoolessaati. Hoggana mataasaa qaba, caasaa mataasaa qaba, jaarmiyaa sirnaan taliigame mataasaa qabaachuun nuti akkuma miidiyaarraa akkuma hundi keessan dhageessan dhageenya. Jaarmiyaa sanatu sana ofirraa deebisa waan gurbaa sana. Garuu akka adda bilisummaa Oromootti gurbaa kana hin beeknusi miseensa dhaabaas miti walquunnamtii wajjin qabu dhaabni akka dhaabaatti kana kan jedhu hoggana dhaabaa keessatti wanti haasa'amee beekamu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Tole namoonni obbo Gaashuu yeroo baay'ee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoof hojjetaa jechaa jiru. Kana isin ammam qorattanii bira geessan ammam beektu obbo Gaashuu? Uummati keenyi dhuguma qabsoo kana ittisuudhaaf jedhee jaalala qabsoo kanarraa kan kaasuun mooraa qabsoo tasgabbeessuu fi waan kana guddoo of eeggannaadhaaf jedheetti babarreessaa hin argina. Gariin immoo ololaaf kan fayyadamu ni jira. Basaasa ta'uu dhabuu isaatti qormaata kan waan kana adda baasu warra akkana godhanii jiranis haa ta'u nuti marsaalee irraa information adda addaa arganneerraa akka dhaabaatti jechuudha. Ala teenyaa namni basaasota wayyaanee ta'an isa kana qofa miti. Sadarkaa oliirraa hamma gadiitti sadarkaa jeneraala har'a dhimma waraanaa keessa, dhimma eerfoorsii keessa, dhimma lafoo keessa, dhimma meeshaa istoora waraanaa keessa, dhimma poolisii keessa ka federaalaati ka naannootti jeneraalaan muudamee koloneeraan muudamee shaamballi shaalaqaa jedhan caasaa gadiitti hanga tokko shanee gadiitti biyya keessa akka adda bilisummaa Oromoottis ta'e akka jaarmiyaa siyaasaa kamittuu qormaataan eenyu kan kana achi keessatti mootummichaaf ergamu kan jiru qormaati kan waliigala ni jira jechuudha. Kan waliigala kan argamu jeneraalota turoon eenyu kan haaraatti shooman eenyu caasaa intelligensii guddoo kompleksii fi walxaxaa ta'e kan wayyaaneen diriirfatte biyya sana keessatti gaanfa Afrikaa irratti maddisaa eessaa ka'a eessaa dhufa gargaarsa eessaa argatu humna mamiin socho'u eenyu kan gaafatama qabu kan jedhu kun akka dhaaba siyaasaatti ni qoratama jechuudha. Eenyu kan keessa jiru, eenyu keemistii ololaa ka qopheessu, eenyu keemistii waraanaa ka qopheessu, eenyu caasaadhaan kan deemee uummata keenyatti dhukaasisu. Oromoodha moo, sabaan Tigreedha moo, Amaara moo, jeneraala moo, koloneera moo, eenyu aanaalee irratti kan sansalata erga ijoollee keenya hiisisu, kan rasaasa istoora keessaa maareetti ergu, ka qawweetti ergu, ka poolisii godhee ramadee ajjeesisu eenyu kun qormaata gahaa barbaachisaa jechuudha. Basaasa tokkotti gandarra deemu qofaafuu miti. Walumaa gala jechuudha. Walumaa gala isa kanarratti sabni Oromoo dammaqee akka amma kana ka'e kanatti akka amma onnoo godhe kanatti kan warra kaanillee akka kanatti jeneraala kun eenyudha? Kan aanaalee bulchuu eenyudha? Kan godina bulchuu eenyudha? Meeshaa waraanaa kan eeguu fi eenyudha? Ka biyya alaarraa piroojeektii
qawweef waraana baasisee mootummaaf gargaarsa fuudhu eenyu, maallaqa ka poolisiif gargaarsa alarraa argamsiisu eenyu, kun hundinuu baramuuti qabaachuudha. Akkasittidha biyya taana, akkasitti saba taana waan gurguddaa waan walqaxaa caasaa mootummichaa fi sirna mootummichaa yoo ilaalle akkasitti saba taane, akkasitti biyya taane, akkasitti jaarmiyaa jabaa taane, saba dammaqaa taaneetti of eeggachuu dandeenya jechuudha. Waarra wayyaaneen biyya keessatti yeroo nuti waan basaasa takkaa fi maal kana haasofnu sadarkaa guddaatti isaan sirna caasaa tikaa isaanii qaxaniitti hojjetaa jiru jechuudha uummata keenya irratti. Kanaaf kan basaasa kanaas abaluun basaasaaf basaasa miti sirnaan qoratameeti adda bahaa jechuudha. Kanumadha kan nuti irraa beeknu. Namni kun basaasa uummata keenya basaasa dhiira. Basaasatti fudhate. Basaasa miti qormaatatu adda baasa isa kana. Kanumadha kan irraa beeknu jechuudha. Garuu amma miseensa adda bilisummaa Oromoo akka hin taane garuu kanumarraan isaa goona jechuudha. Tole Jaalagaashuu hedduu galatoome. Gaaffiin koo inni itti aanu waa'ee Girmaa Xurunaa kana ilaalchisee bakka dhaloota isaatii wajjin walitti fiduudhaani hogganoonni ABO wajjin bakka dhaloota tokko wanta ta'anii ijoollee biyyummaa yookiin gandummaadhaa fi irra dibamee fi dhofamaa jira jedhama. Kun hammam dhugaadha? Adda bilisummaa Oromoo keessa gandummaan akkuma alaa dubbatamu kana jiraa? Wanti gandummaa jedhee ka'u kun yeroo dheeraadhaaf mooraa qabsoo Oromoo keessatti baay'ee kan kubbaa dhiitamudha. Kubbaan dhiitamu kun alarraatti dhiitama. Wanti gandummaa siin jedhu irraa xiqqoo sii tuquudhaafi meeshaan diinonni keenyi ittiin Oromoo diiguudhaaf dhimma bahanii meeshaa gosa lama. Tokko meeshaa hidhannooti, kaan meeshaa ololaati jechuudha. Meeshaa hidhannoo meeshaalee hidhannoo dhumanii beektu qawwee fi taankii madaafa waraana bobbaafatanii jechuudha. Moomaa waraanaa bobbaafatanii kan humna addiisi diiguu barbaadan. Kan lammaffaan olola. Meeshaalee ololaa keessaa akkuma dibbeettiin dibbee rukuttu mukattiin dibbee rukuttu agarteetti jaasii kana. Kan ittiin dibbee reebanii, kan ittiin qabsoo Oromoo reebanii tokko waan gandummaati. Ganda kaasanii hafarsu, waan amantii kaasanii hafarsu, waan gosaa kaasanii hafarsudha. Inni kun qabsoo bilisummaa Oromoo keessa bifa kamiinuu waan jiraatinti qabsaa'ota keessa jechuudha. Qabsaa'ota walumaa gala kan jaarmiyaa ABO's haa ta'u kan keessatti qabsaa'oti hundinuu walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromiyaa kan jettu ilmaan Oromoo maraafiti qabsaa'aa jiru jechuudha. Ka ilmaan Oromoo maraaf qabsaa'u garuu fuudhanii sadarkaa gandaa fi gosaa fi maalitti galchuun kan diinota hinuma jira jechuudha. Kun kaampii saba Oromoo keessaa dhufatu hin taane wanti gandummaa jedhu meeshaa ittiin tiki wayyaanee yookaan tiki habashootaa ittiin saba keenya reebuudhaaf itti dhimma bahan waan ta'eef kana baay'ee definiishinii guddaa irratti sii kennuu hin danda'u. Waan akkasii adda bilisummaa Oromoo keessa jechuun jira jechuun abjuudha. Siin jechuudhaaf hin kaase. Tole Jaalagaashuu galatoomi. Egaa ammas deebisee garuma Girmaa kanatti hin maaliif dubbiin achumarraa ka'ee sababii isii bilbilees kanuma. Mee egaa akka adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti wal quunnamtii hin qabdan. Akka dhuunfaattoo Jaalagaashuu Girmaa wajjin wal quunnamtii qabdu? Hin qabdu. Tole Jaalagaashuu Lammeessaa guddoon si galateeffadhaa. Gaaffiif deebii gabaabduu narrasii wajjin qabu kanuma tokkoffaa wanti baruu barbaanne Girmaa Xurunaa basaastuu jenne dubbanne xumurre. Girmaan Xurunaa garuu adda bilisummaa Oromoo wajjin wal quunnamtii qaba. Akka hin qabne nutti himtanii akka dhuunfaattis akka hin qabne nutti himtan. Gaaffiif deebii gabaabduu nu gootaniif guddoo isin galateeffanna. Gara fuula duraatti immoo waan qaban hundumaa qabannee gama keessan hin dhufnaa. Oraanuu bulaa galatoomaa ulfaadhaa saniin jenna obbo Gaashuu. Jabaadha injifannoo uummata Oromoof. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee showuu adda bilisummaa Oromoo obbo Gaashuu Lammeessaa irraa gaaffiif deebii nuu kennaniif baay'ee isin galateeffanna. Edaa obbo Gaashuu irraa waan hubattan hin qabdu. Akkas jennee achi fuunee gaararra baanee gadi buunee waan isinitti himnu hin qabnu isin kanaan fudhadhaa. Gama biraatiin immoo dargaggeessa Oromoo eenyu caalaa qeerroo Oromootti kan siqu, eenyu caalaa qeerroo Oromoo kan beeku, warreen qeerroo Oromoo bilisummaa biyya keessaa hoogganaa turan keessaa nama tokko. Dargaggeessa hayyuudhas egeree Oromiyaatiif nama abdatamu beekaadha. Sabboonaa Oromoo Yaazoo Kabbabaa. Yaazoon Kabbabaa Oromoo biratti baay'ee beekama. Barsiisaa yookiis illee yuunivarsiitii Arsiitii
Yaazoon Kabbabaa biyyarraa ba'ee biyya ollaa jira. Yaazoon Kabbabaa kitaabolee hedduu barreessee jira. Kitaabni isaa tokko miilla hin shokoksine, dibaa, shira, namummaa, marii raas gad afaan Amaariffaan kitaabolee inni barreesse. Sana duwwaa miti gaazexaa Leelloos nama barreessaa ture keessaa nama tokko. Kitaabolee 5 barreessee uummata Oromootiif kan gabaarra oolche hayyuu Oromoo jennee ittiin xiqqaatu. Yaazoon Kabbabaa dhaloota isaa maali? Walitti dhufeenyi qeerroo wajjinis inni qabu maali? Yaazoo Kabbabaatiif Girmaan Xuruunaa maaltu gidduu jira? Girmaan Xuruunaaf qeerroon akkamittiin wallaalu? Yaazoon Kabbabaa eenyu kan jedhume gara isaattis hin deebisa. Kitaaba Yaazoo kana namooti bitachuu barbaadanii karaa Oromoo Shop irraa argachuu dandeessu. YouTube irraa www.oromo shop irraa. Isteeta adda addaa keessas ni jiraata. Yaazoon Kabbabaa waa'ee Girmaa Xuruunaa maal jedha? Turtiin keessan nu waliin. Hello Yaazoo, harka fuune akkam ooltan? Harka keessan hin bulaa akkam ooltan? Galata Waaqayyoo kun Habtaamuu Lamuuti qaanqee ishee warraa sii bilbila. Inni agamaa baga nagaan dhuftan warri qaanqee Habtaamuu Lamuu. Hedduu galatoomee egaa har'a fedhii kee ta'ee gaaffiif deebii gabaabduu se qaanqee ishee wajjin gochuudhaaf na iyyamuu keetti guddoon si galateeffadhaa dhoko. Isin illee galatoomaa horaa bulaa. Mee yoo namni Yaazoon Kabbabaa eenyu jedhee akkamitti ibsita? Mee guddina kee, seenaa kee, dhaloota kee gabaabsee mee daawwattoota keenyaatti wajjin wal bari. Egaa Yaazoo Kabbabaa akkuma namoonni beekan barreessadha. Barsiisaa Yuunivarsiitii Arsiitii, gaazexeessadha. Abbaa gaazexaa Leellooti. Kan amma noo jenne kan dhalate Salaalee magaalaa Garba Gurraachaatti. Achumatti barnoota kutaa 1-12 barate. Digirii isaa jalqabaa Yuunivarsiitii Bahar Daarii bara 2005 fixe. Digirii isaa lammeessoo Yuunivarsiitii Finfinneetii bara 2012 fixe. Gaafa ati Garba Gurraachaan jettu wantumti sammuu koo keessa jalqabu dhufe kan naannoo Salaalee sirra. Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa, Agarii Tulluu fa'aa, Asaffaa Shaaroo Lammii fa'aa gootota Oromoo hedduu jira. Sanyii gootaa wajjin haasaa jira jechuudha. Dhugaadha waan dogoggortee hin qabdu. Tole Yaazoo hedduu galatoomne. Egaa maaliif akkan si barbaade sii gala ati nama eenyu caalaa qeerrootti siquudha. Eenyu caalaa sochii qeerroo beekuudha. Egaa haala yeroo ammaa kana garuu miidiyaalee adda addaa keessatti deemaa jiru atis quba qabda. Kana warra deddeebinu hin qabu. Wanta kana gaafa deddeebinu nama kana feemesii gochaa jirra. Haa ta'u garuu dhugaa dhokotte immoo baasuun immoo dirqama wanta ta'eef hanga keetti bilbile. Seensi barbaachuudhaaf lafee hin naqin hin jiru. Qaamaan illee wanti si beeku baaddee hojii kee adda addaa irratti hedduun si beeka. Egaa waa'ee qeerroo kana sirraas nama biraa yoon gaafadhe kan narra naa ibsu hin jiru. Kan sirra naaf ibsu waan hin jiraanneef hin gama kee dhufe. Mee waa'ee injiinar Girmaa Xuruunaa kana qeerroon biyya keessa isin warri qeerroo keessa turtan kun akkamittiin naa ibsitame? Mammaaksa Oromoo tokkotu jira Habtaamuu kiyya. Galli dhiiraa tokko darbee tokko banaadhaa jedhan. Girmaa Xuruunaa kun nama akkanatti namoonni ol qabanii haasa'an kana hin ga'u. Namni kun nama akkasiitii miti. Dhaaba tokko keessatti namni tokko guu waan tokko hojjetu yookiin immoo bakka tokkotti guu gahee wayii kennamee fi gahee sana hojjetu namni dhandhamee ilaalu yookiin immoo bilad keemistiriin isaa fudhatamee too laaboraatoorii keessa hin ta'u qabsoo keessatti namni ni dhalataa yoo namummaan isaatu waan sana sirreessee kan deemu ta'e qabsoo keessatti itti fufaa yookaan immoo fashalaa'uu danda'a. Kuni uumama qabsoo keessatti waanuma jiru baruma durirraa qabee har'as boruus iftaanis waanumatti fufuu danda'uudhaan jedha. As keessatti gurbaan kuni jalqaba waan tokko hojjechuu mala ta'a. Booddeerra garuu wantoota karaarraa baasee bifa faayidaa dhuunfaa isaatiif ta'u
konsuum gochuu ni malata namni tokko akkanumatti ni jira. Kun immoo keessumaa amma John Plowden fa'aan amma CIA keessatti leenji'anii ba'an namoonni leenjii akkasii qaban kuniyyuu gara Raashiyaatti yeroon itti harka kennatanii odeeffannoo gama CIAtiin ture san warra Raashiyaa kana gara KGB fa'aa kanatti kan laatan fa'aatu jiru. Kun ergama siyaasaa keessatti wanta akkanaa inuma dhalata. Garuu wanta beekamuu qabu Girma Xurunaa akka ammattaa ta'an kana miti. Mucaan kun baay'ee some rubbish nama san hunda maqaa qabu, nama san hunda hojii hojjete, nama san hunda gahee qabu miti. Sochii qeerroo keessatti afaan jalqabaatirra gaafa barataa yuunivarsiitii ture. Of course injinar jedhuuni ani injinarummaa isaa kanas baay'een beeku. Sababni isaa maalinni giraajuweet gochuu isaa Aydaawot dipaartimentii isaa seenuu isaa malee Haramayaa yuunivarsiitii gaafa ture jechuudha. This is in 2012-13 toruma kan. Akka gaariitti wal beektu. Egaa Girmaa Xurunaa ergaachas deebi'ee amma magaalaa Finfinnee keessatti maal hojjetaa jira kan jedhu nama muraasa qofa farkaa qaba Girmaa Xurunaa nama muraasa. Bakka gahetti dubbii tokko dabsee namoota tokko qabsiisee jira suni beekamaadha. Garuu namoonni inni qabsiise kun namoota inni ijaare namoota qeerroo keessatti socho'anii warra qeerroo keessatti gahee qabanii jenneetu hoolaaluu baannee faayidaa qaba. Sababni isaa maalinni namoonni inni qabsiise suni maqaa afooshaatii walitti qabaman malee maqaa qeerrootiin miti kan walitti qabaman jalqabumaayyuu jechuudha. Okay. Namoota sana achitti walitti qabee ofiisaatii faana ture qabsiisee ofiisaatii bahee kun beekamaadha. Garuu warra qeerroo keessa jiran warra gahee gurguddoo taphatan qubaayyuu hin qabu. Waluun beeku baay'ee amma ani nama tokko warreen qeerroo gurmeessa warreen qeerroo hoogganan keessaa ani nama tokko ana amma fakkeenya fiizikaalii illee nan beeku gurbaan kun anatu isa beeka. Ani immoo sababa hojii qeerrootiin kan wal qabate aktiivlii socho'aa turre waan ta'eef jaallan kiyya ammallee biyya keessa jiru baay'een isaanii namoota kana tokkollee quban qabu. Nama 5 qabatee olola olii gadi hoofee namoota kana bitaa mirgatti jajallisuu danda'a ta'a. Namni inni qabatu sun garuu nama muraasa qofa. Maqaa isaa tolfachuudhaaf garuu ani hooggana qeerrooti jedhee mootummaa birattis ta'uu danda'a or qaama biraa biratti ani maqaa akkanaatiin qaba ani nama akkanaati jedhee digniitii ofiisaa kan eegsifachuudhaaf oduu gurguddaa kana odeessee namoota keessattuu exiled politics warra biyya alaa jiran amma warreen Facebook irratti babarreessan kun odeeffannoo waan hin qabneef dhuguma akkas se'an. Garuu Girmaan nama akkasiitii miti. Girmaan sochii qeerroon keessattuu ji'ootan 5-6 darban kana keessatti hojjetan keessaa quballee hin qabu. Qubuma takka hin qabu. Nama tokkollee hin beeku. Ijaarsi qeerroo kanaan dura Facebook irratti maxxansuuf yaaleen jira. Ijaarsi qeerroo damee siyaasaa qabaa, damee tikaa qabaa, damee oduu qabaa, damee odeeffannoo qabaa. Kana akkatti caaseffame akkamitti akka hojjetamu eenyu akka hojjechaa jiru Girmaan quban qabu. Waliigalatti Girmaan qeerroo keessa hin jiru jechuudha. Jalqaba toora qeerroon itti jalqabdu maaliif qeerroon 2011 irraa jalqabeetedha kan hundaa'ee jiru biyya keessatti. Toora san keessatti akka nama tokkootitti involve gochuu danda'ee jira. Jalqabarra jechuudha. Yeroo duraa sana. Keessahuu jechuudha. Keessahuu sochii yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee teessoo Araakiloo san jalatti sochoote kana keessaa harka hin qabu. Hin beeku. Eenyu akka qindeessu. Eenyu akka hooggamu, akkamitti akka caaseffame Girmaan waan quba qabu hin qabu. Hedduu nagal. Mee yaazu mee ati ga'een kee gabaabaadhumatti qeerroo keessatti maal? Ga'een kiyya. Egaa warreen qindeessitoota olaanoo qeerroo jedhaman warreen amma jaallan biyya keessa jiruuf hin jedheera maqaa dha'uun isaaniif xiqqoo riiskii qaba waan ta'eef. Barbaadu. Ani isaan keessaa tokko. So amma namni waa'ee qeerroo kana beeku sirra kan itti siqu hin jiru hin jedha jalqaba. Ati hoogganaa qeerroo keessaa warran 3 jiran keessaa tokko haala hundumaa qeerroo keessa deemaa jirus situ beeka. Gaaffiin kun sirraa hin mirkaneeffatin akka waan Girmaan Xurunaa qeerroo kana geggeessaa jirutti akka waan Girmaan Xurunaa dhibbatti basaasummaa isaa irra geenyedha. Basaasa sun.
Double agency ta'e akka gochaa ture. Garuu qeerroo kana fuunee gara girmaatti manxabsuu irrattitu an xiqqoo seenatti dhaga'ame tokko immoo gaaffiin koo inni taanu barreeffama yommuu dheengaddaa maqaa namaallee deddeebisee dha'uu baaddullee yeroo dheengaddaa kan barreeffame olola reediyoo qeerroo bilisummaarraa geggeeffamu olola kijiba kana goone jedhan kuni anis ragaa nan ba'a gama kooti wantootin arge TV dhuma biraa dhiisi TV Itoophiyaarraa yoo waan gubate meeqa argaan oolan kan akkamitti ilaalta? Kan akkamitti ilaalta? Ulfaadoo abtaamu kiyya asirratti wanni tokko wanni beekamuu qabu qeerroon sochii waliigalaa biyya keessatti amma qeerroon sochii waliigalaa biyya keessaa kana oguu gaggeessu wantoota raawwachuu qabu wixineeffameetidha kan raawwatu akkanumatti lafumaa ka'ee arbiitirallee yookiin cunuunfateetumaa miti kan waan kana godhu nama siviilii ta'e nama dhimma kana keessa harka hin qabne hin miidhuu hin miisisu warra dhimma kanarratti immoo diina keessatti galanii diina wajjin uummata kana miidhan uummata kana cunqursan hundumarratti tarkaanfii fudhata tarkaanfii barbaachisaa ta'e kana oguu godhu garuu kaameraa qabatee dhaqeetii miti kan waan kana godhu kaameraa qabatee dhaquunis immoo sochii qeerroo keessatti kaayyoo isaatis miti wanti kana konsepshinii oduu biyya alaatiif jiruuf jecha miti kan hojjetu uummata oromootiif jecha hojjeta qeerroon kana kun dantaa uummata oromooti waan gubate arguu qabna warri jedhanii asirraa kaanii lallaban amma keessawuu warreen tokko namoonni tokko kan waan kana qeerroon oduu sobaan lallabdi wanti ishiin gubden jiru wanti dabarsitu kun soba jedhanii warreen waan kana falti dibuudhaaf yaadan kun ergama biraa qabu jarri kun tokkoffaa sochii qeerroon amma maatitti godhe kana balleessuu yookiin immoo xureessuudhaaf warra yaadaniitti deeman lammeessoo qeerroo waan kana gubuusaa waan kana irratti ejjennoo fi tarkaanfii fudhachuusaa mootummaa wayyaanii mataa isaatiin televezyiinii isaatiin argisiisee jira amma jinciidhaa qabnee hanga Finfinnee hanga Buraayyuu gahutti wantoonni meeqa tarkaanfiin akka irratti fudhatame mootummaan mataa isaatiin ni amana argeera warreen kana arginu malee jedhanii qilleensaa dhaqanii ilaaluu danda'u ammumaayyuu yoo miilli isaanii Oromiyaa seenuu danda'e kanaan achi garuu fakkeenya waa'ee Arsii Nagalleetti irratti ta'e sana biraanchiin Arsii Nagallee maal akka turee fi akkamitti akka hojjete abbaa sanatti dhimmamuu fi abbaa sanarraa quba qabutu beeka. Qeerroon karaa Booranaatiin jiru maal akka hojjete naannoo Adoolatitti abbaan sana quba qabuu fi abbaan sanarraa dhimma qabu ni beeka. Ginciidhaa jalqabii asirraan hamma dhufee Amboo dabalatee jechuudha. Dhufee Jalduu achirraan immoo Buraayyuu konkolaataa jalqabee jechuudha. Hanga dhaabbilee tokko warreen uummata Oromoo irratti miidhaa geessisan kanarratti tarkaanfii fudhate. Karaa Salaalee kana daandiin maal akka ture. Deebii Harargee keessaa Machaaran, Baddeessan, Miicatni maal akka ture warreen gabaasni kun nu harka ga'e beekna nuti. Kuni sochii qeerrooti. Sochiin qeerroo kuni waan kana godhu kaameraa baatee deemuun soorkadhaayyuu. Maaliif kaameraa baatee oduu gabaasuu miti hojii hojjechuutti kan turre. Kilipii waraabaa. Namoonni waan kana balaaleffatanii busheessanii sochii qeerrootitti bishaan naquudhaaf olii gadi fiigan kuni tokkoffaa odeeffannoo gahaa odoon argatiin waan xinnoo dhagaanirraa ka'aniitidha qeerroo walii galaati irratti qeerroo kaleessa harka waliin dhaasii turan sana har'a deebi'anii toomaan hojjennu jedhanii isaan hundumtuu sammuu tokko keessa arraba lama baasuun isaanii waan taajjabaaf isaan teechisu ta'a. Kan biraa sochiin biyyoolessa yookiin sochiin qeerroo biyyoolessaa warri biyya keessa jiru jechuudha. Waan itti turre guyyaa guyyaadhaan immoo qaama barbaachisuuf gabaasni kun dhiyaatee jira ni beekama. Amma warri kana gaggeessan olola akkanaa kana gaggeessanii ergama isaanii akkuma jirutti bakka jiru fuudhanii qeerroottiin busheessuudhaan warreen deeman kuni tokkoffaa odeeffannoo gahaan qaban maaliif dhimmi kun isaan hin ilaallatu waan ta'eef isaan bira hin geenye. Lammeessoo immoo sagaleen raadiyoo qeerroo suni isaan akka hin beeknetti bakka namiyyuu hin beekne darba. Amma isaan kan jechaa jiranii Girmaa Xuruunoo istuudiyoo banateeti istuudiyoo sanatti oduu kana qindeessee achirraa dabarsa jedhanii yaadu. Wanti kunis dogoggora. Wanti beekamuu qabu Girmaa Xuruunoo istuudiyoo hin qabu jechaa jiru ani istuudiyoo qaba. Aniyyuu nan beekama Daanyaalee naannoo jedhamu sana Bulalleetti istuudiyoo qaba. Amma siyaasaatti jijjiiree istuudiyoo isaa kanatti
istuudiyoo isaa kana mee biyya ganami biyyaa bahee ta'uu danda'a. Istuudiyoo isaa kana inni akkuma nama kamiitiyyuu biizinasii ittiin hojjetaa sirbatti sirbisiisaa ijoollee irraa fuudhee jechuudha. Kuni beekamaadha. Sagaleen qeerroo bilisummaa garuu istuudiyoo sanii darba jedhanii warreen yaadan dogoggora namni hin dogoggorani. Sagaleen bilisummaa sagaleen qeerroo bilisummaa bakka darbu anaa fi jaallan sadan kan qofatu beeka. Keessaa akka darbu. Sagaleen bakka biraatti waraabbamaa tamsaasni bakka biraatti darbu. Wanta kana gaafa yeroon ga'e keessaa akka darbuu fi bakka kamii eenyu akka dabarsu walumaan argina. Sagaleen bakka adda addaatti fudhatamuu danda'a garuu bakki itti qindaa'ee sagaleen sun edee ta'ee darbu isa gaafa guyyaan isaa ga'e dubbanna. Amma diskilooziin goonu maaliif sababni isaa akkuma jarreen kun ammallee sagalee qeerroo bilisummaa busheessuudhaaf fi bittinneessuudhaaf yaalan sana kanarratti tumsa bahuu ta'a. Kuni akkanumatti nuuf bulu. Ani bari yeroo baay'ee dheengadda saaseera. Wanti na gaddisiisu maanni dadhabbiisin dheengadda dadhabdan ati akka nama tokkotti nama beekaadha. Baratteedha. Yuunivarsiitii keessaa nama barsiisu digirii 2 qabdaa. Kitaaboleellee hamma 5tti nama barreesse. Jireenya dhuunfaa keetii jiraachuu wallaalle. Jireenya qeerroo keessatti garuu jireenya uummata keessaniif jettanii akkatti xamaatanii inni kaan hidhamee inni kaan biyyaa baasanii kunoo har'a biyya ormaa keessa jiraachaa jirta biyya ollaa jiraatta akkatti jiraattu gaasitu beeka. Kan hundumaa fuune sababii nama tokkoon lagatti gannaquun bishaan itti dhangalaasuun baay'ee na gaddisiisa. Kanaafin anis gama keetti dhufee maaliif dheengadda waanuma qeerroon goote hundi keenya maraannee iyyinee jaarraa 100 keessatti hamma oonaatti seenan akkasii galmeeffamee hin beeku. Qeerroon kan galmeessan illee Oromoon tokko ta'ee biyya keessaa biyya alaatillee sababii keessaniin kan ta'e nuti illee asitti tokkummaan kan durii caalaa cimee namni iddoo hundumaatti wal ga'e har'a immoo sababii dhimma Girmaa Xurunaatiin olola Girmaa Xurunaa basaasa ta'e jedhamuu fi waan hundumaa kana fuunee bishaan itti dhangalaasuun galata isin dheengaddatti nuuf jettanii dheebottanii beeloftan kana bishaan itti dhangalaasuun akka guddaatan fudhadha'anii akka uummata Oromootti siinillee qeerroollee dhiifama guddaa nan gaafachuun barbaada. Waa'een kun waa'een natti dhaga'ame jechuudha. Kana gaafan jedhu Girmaan Xurunaa basaasa minyachuu koomiti sana basaasumatti lafa keenya hojiin isaa garuu akka inni 2013 kaasee isin wajjin hin jirre waan ta'aa jiru akka inni quban qabne hundumaatti kan himaa jirtu inni karaa maraa isaatti dhaggeeffachuu hin danda'a. Inni ittaanu gaaffiin kun dhuguma gandummaan isin keessa jira? Kuni baay'ee waan nama ajaa'ibu. Ani amma Oromiyaadha yeroo muraasaan gan dhufee yeroo gabaabduudha biyya kana keessa kan hin jiraadhe. Nuti amma Oromiyaa irratti xinnaa guddaan warri dhimmi Oromoo dhimma keenya jedhanii yaadan Oromoo cufti jechuudha. Gandummaan 0 levelii irra ga'eera. Namni waa'ee gandummaa dubbatu Oromiyaa keessa hin jiru. Ani waa'ee gandummaa kanan naga'e ergan biyyaa bahee. Wanti kun immoo deebi'ee dhalachuun isaa baay'ee na ajaa'iba. Biyya alatti of course biyya ala ta'uun isaa homaa dhiibbaan geessisu. Akka bakkuma jiranitti namoonni wal dhibu malee. Oromiyaa keessatti immoo warreen amma Oromiyaa riisentilii dhaqanii dhufan waan kana dubbatu reetanii yaada. Namni gandaan yaadu waa'ee gandaa namni kaasu ciruma hin jiru Oromiyaa keessa. Hin argines ani dhimma hojii kanaatiif kutaa Oromiyaa hundumaa waliin ga'ee jira. Kutaa Oromiyaa hundumaa deemee jira. Namni eessaa dhufte siin jedhu hin jiru. Namni maqaa keessi gaafatu ati Oromoo taate gahaadha biyya keessatti. Kanaaf gandummaa wanna jedhamu kana nuti erga biyyaa baanee arginu. Daangaa biyya kanaati baanii jechuudha. Hedduu galatoomii yaazzu ga'anii joornaalistii yookaan gaazexeessaa ogummaa sanaallee hin qabu. Egaa akkaataa itti gaggaafadhu kun hin beeku akkuma natti fakkaatetti jedhama akkaataan baradhetti miti. Sababiin isaanii hin baranne wanta ta'eef egaa waan baay'ee dubbanneerra kana booddee waa'ee qeerroo irratti namoonni gaaffii qaban seensi gaafachuu hin danda'u. Walumaa galatti garuu waa'ee namicha samma dubbannu kana bigdiilii guddaa goonee yookaan sababiidhuma Girmaan Xurunaa Wallaggaa irraa yookaan Horroo irraa eessarraa ta'eef fuunee ganda sanas maqaa xureessuu basaasii tokko begii irraa yoo ta'e begii maqaa xureessuu Harargee irraa ta'eef Harargee maqaa xureessuu suni namni kun akka lama tokkotti maqaan isaa ba'ee murtiin barbaachisaan akka irratti fudhatamu hawwii keenya hundumaadha kun anaafis jechuudha. Gaaffii siif hin qabu dhumarratti garuu uummata Oromoo haala amma deemaa jiru irratti dhaamsi ati gabaabaatti qabdu.
Ani wanni uummata kanaan jechuu barbaadu namni tokko ergama siyaasaatti kennamee ergama siyaasaa sana ammoo bakkaan gahuu dadhabee yoo basaastummaa keessa ce'e yookiin immoo akka double agentii kana akka gurbaa kana yoo kan ta'u ta'e kuni nama tokko malee nama miiliyoona tokko miti. Akkuma armaan dura irratti baramee gurbaa kana sararaan ala godhan sana ammallee olola namoonni tokko feesbuukii fi sooshaal miidiyaa adda addaatiin gaggeessan kanaan rifatee qeerroon odoo walii shakkin tokkummaa arma dura ture san adeemsa arma dura ture san cimsee ammallee taanan waa'ee qabsoo bilisummaa isaa itti fufuu qaba. Kuni nama tokko wanta akkanaa dhalachuun isaas ajaa'iba miti. Ni dhalataa wanti guddaan irratti baramii sarara sanaan ala gochuudha. Akkuma armaan dura godhame sana jabaadhati tokkummaa keenyan ammas qabsoon bilisummaa keenya itti fufuun jedhan. Yaazoo Kabbabaa hedduun si galateeffadhaa horii bulii akka tifturraan si qabeen kana si gaafadhee iyya manaa kennuu keetiif ammas daddabalee maqaa uummata Oromoof maqaa qaanqee shoon si galateeffachuun barbaada. Gara fuula duraatti wal agarra wal quunnamnaa anis dhaamsa isinis qabu jabaadhaa. Dhuufuu warra ittiin funyaanii qabatan akkuma Oromoon jedhe waan deemaa jiruu fi badaa attention itti laannu hojiidhuma jalqabdan sana haga bilisummaa Oromiyaatti galmaan nu gahan isiniin jedha. Karaa barbaachisaa ta'een anis akka nama tokkotti akka qaanqee shoottis isin wajjin jira qeerroo bilisummaa wajjin horii buli. Baay'ee na ulfaadhu Abtaamuu Lamaatis kanarratti naaf feertee yaada kana akkan kennu waan na taasisee fi hedduu galatoomii ulfaadhu galanni kee bilisummaa haa ta'u. Horii buli nagaatti jiraatu. Tolee daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo barbaada hundumaa goonerraan kanatti isinitti deebineerraa egaa isinis wantoo hubattan kana lammanni qabdu garee lama adda bilisummaa Oromootiif qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin wal quunnamtii namni kun qabu gamoota bebbeekamoof namoota wanticha keessaa shoora guddaa qabatan jedhamu dubbifne gama keessan finneerra murtiin kan uummataati. Garuu wantooti feesbuukii keessatti garee lamaan deemaa jiru baay'ee waan nu gammachiisaa jiru miti. Kunis qabsoo ilmaan Oromoo waggaa meeqa guutuu itti dadhabanii qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana tokkummaadhaan Oromiyaa guutuu keessaa qabsa'aa jirtu kana dhaabsisuudhaaf shirri mootummaan Itoophiyaa godhaa jiru kana mootummaan wayyaanee godhaa jiru kana nuti deeggarree olii keenyaan wal qooduun walii keenyaan wal balaaleffachuun ganda tokko xureessuun dhaaba tokko xureessuun kun hojii diinaa galmaan ga'uudha jennee fudhanna. Sababii badii girmaan xurunaa bal'eessetti namni biraan yakkamuun gandi tokko yakkamuun ummati tokko yakkamuun safarri tokko yakkamuun yakka jennee fudhanna. Namni badii bal'eesse kun badii isaatti itti gaafatamummaa osoo qabaachuu qabu. Warreen girmaa xurunaa kabarii gochuudhaaf bifa adda addaatti dhuftanii tokkummaa Oromoo booressaa jirtan. Warreen immoo kana sababii godhatanii maqaa girmaa xurunaatiin ganda tokko bal'eessuuf deemtan itti baay'ee gaddine. Qabsoon har'a geggeeffamaa jiru ilmaan Oromoo lubbuun isaanii kaleessas har'as dheengaddas darbaa jiran. Barattoonni Oromoo 15,000 20,000 ol har'a mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran gandummaaf miti. Uummata Oromoof jecha. Har'a garuu carraa biyya alaa keessatti qabaanne teenye ganda gandaan wal nyaachuu, teenye ganda gandaan wal xureessuu, teenye ganda gandaan wal hamachuu, nama budaa ta'ee utoo jiru ati budaadha jechuu dhiifne uummata budaa jennee walitti qabne nama hundumaa arrabsu. Sababii nama tokkoon qabsoo arrabsu, sababii nama tokkoon ganda arrabsu, sababii nama tokkoon amantii nama arrabsuun eessaan yoo nu ga'u. Dhugaa kun Oromoodhaaf yaadneeti. Dhugaa kun Oromoodhaaf dubbanneeti.
Uf keessa dhaabbadhaa ilaalaa. Girmaan Xurunaa uummata dhiyaa bakka bu'uu danda'a. Obbo Daawwit Ibsaa uummata dhiyaa bakka bu'uu danda'a. No, miti. Akkamittiin waan diinni nuuf kennaa jiru fuunee nuti immoo leellessaa deemna. Waan diinni nuuf kenne nuti fuunee ittiin lallabaa jirra. Sababiin Muktaar Kadir fa'a, Adde Asteer Maammoo fa'a, Kumaa Dammaqsaa fa'a gibee gamaa dhufanii fi Oromoon keenya gibee gamaa gantuu miti. Sababii Zalaalam Yamaanee fa'a kanneen kana fakkaatanii Oromiyaa dhiyaa irraa dhufanii uummanni Oromiyaa dhiyaa gantuu miti. Sababii Abdullaziz Baarraa dhufee gantuu ta'ee fi uummati Oromoo ba'aa gantuu miti. Sababii Bakar Shaalee Arsii irraa dhufee gantuu ta'ee fi uummanni Oromoo Arsii gantuu miti. Sababii Girmaan Xurunaa Wallagga irraa dhufee fi uummati Wallaggaa gantuu miti. Kun hojii diinaa galmaan ga'uudha. Hojii diinaa leellessuudha. Waan diinni nuuf kenne, hoomworkii diinni nuuf kenne inni guddaan ittiin nu cabsuuf halkanii guyyaa hojjetu tokko waa'ee gandummaati. Maanguddoo keenyatti baay'ee gadde, gurguddoo namoota keenyatti baay'ee gadde gaafa afaan qabattanii callistanii ilaaltan. Sababii Baacaan Dabalee Gindabaratitti dhalateef ummati Gindabarate gantuu miti. Fuuldura baanee abaluutu gantuudha jennee maqaa sana xureessinee ummatatti fiduu bannaa walitti qabnee nama arrabsina. Addi bilisummaa Oromoosin har'a arrabsitan, addi bilisummaa Oromoosin har'a xureessitan, addi bilisummaa Oromoosin har'a dhagaatti guurru kuni adda bilisummaa Oromoo Jeneraal Taaddasee Birruu keessatti wareegame, adda bilisummaa Oromoo Elemoon Qilxuu keessatti wareegame, adda bilisummaa Oromoo Baaroo Tumsaa keessatti wareegame, adda bilisummaa Oromoo Jaatanii Alii keessatti wareegame, adda bilisummaa Oromoo Nadhiin Gammadaa keessatti wareegame, adda bilisummaa Oromoo Eebbisaa Addunyaa keessatti wareegame, adda bilisummaa Oromoo Yoosef Gammachuu Usmaayyoo Muusaa Maarameen faa keessatti wareegamani. Adda bilisummaa Oromoo kotteessine ganda tokkotti galchina. Adda bilisummaa Oromoo fuunee murna tokkotti maxxansina. Kanan na keessa jiraan dubbadha. Lubbuudhaan gadda darbeen na gaddisiisa. Gootota keenya, hayyoota keenya lubbuun isaanii darbe. Har'a osoo isaan lubbuun jiraatanii maal nuun jedhu. Sirboota meeqa keessatti faarsaa jirra. Jeneraal Taaddee Birruu enne, Elemoo Qilxuu enne, Maammoo Muzammir, Elemoo Qilxuu goota koofaa jenne. Kaayyoo isaan fuudhan garuu fuunee murna tokkotti maxxansine galmaan ga'uu dhiifne. Allaattiin bara samiirra deemtee gaafa duutu dhummisee lafarra. Jaallattanis jibbitanis feetan dhaaba isa biyya keessa deemu ta'a, feetan ODF ta'a, warra kaan maqaan beeku baay'ee isaanii, feetan Kaawwaa'oo ta'a, feetan Samaayawii paartiiyyuu itti dabalaa jiru. Waan fedhan ta'a, dhaaba isa okkoo fa'a ta'a, waan barbaadan ta'a, wayyaaniin dhumisee maal isiniin jetti? ONG isiniin jetti. Sababiin isaa namni namaaf yaadu, namni sabaaf yaadu, namni bilisummaa yaadu akka sammuu diinaatti illee ONGidha. ONGummaan sabboonummaadha. Adda bilisummaa Oromoo sin murna jettanii asiif achi keessa min kan haasa'aa jiru. Adda bilisummaa Oromoo gootonni Oromoo meeqa irratti dhangala'anidha. Murna tokkoon hoogganamti. Murna tokkoon kamiin murni tokko? Hayyuu nama guddaa nama beekaa jedhamu tokko natti barreesse. Murna tokkoon hoogganamteen irratti kamiin murni tokko? Adda bilisummaa Oromoo hin beeku, adda bilisummaa Oromoo isa kana. Murna warra beekantu waa'ee murnaa haasa'a. Namni daakuu afaanii qabu hin haasa'u jedhaniin. Kan dhuunfuun qabate utaaluu hin danda'u. Ani adda bilisummaa Oromoo murnaa hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo sin shanee jettan adda bilisummaa jijjiirama waliigaltee jinni hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo tan beekan kana kaayyoon koo adda bilisummaa Oromoo Abdurrahim Mahammad faa biraa wareegaman hin beeka. Adda bilisummaa Oromoo yaa'aa masaraa keessatti ija kootiin argee ijoollee 200 oli adduutee wayyaaniin ajjeestee qotuu dadhabnee tiraakteriidhaan qonnee awwaalle adda bilisummaa Oromoo saanaan jechaa jira.
adda bilisummaa Oromoo sin murnan gandaan keessa men kan haasaa jiru. Dhugaa jirtu kana. Dhugaan jirtu kana. Kanarratti yoo walii gallee. Kana wayyaaneen iyyuu waan feetan akka barbaadan ta'a. Obbo Baqqalee Garbaa faa kennu har'a adda bilisummaa Oromoo keessa hin jiran. Adda bilisummaa Oromoo itti mana murtiitti murreessee qabboote lafa keessa. Sababiin sanamaaf yaade bilisummaa yaade bilisummaa uummata isaatii yaade lafti Oromoo hin gurguramu jedhee waa'ee lafaa lafeedha jedhee haasa'e. Waa'ee biyya haasa'e waa'ee bilisummaa haasa'e kanaaf abaa'ootti hin jedhan. Samaayawii paartii keessaa hin morme Oromoo cinaa dhaabbate kanaaf abaa'ootti hin jedhan sababiinsa namaaf kan yaadu biyyaaf kan yaadu abaa'oo waan ta'eef.